السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمال كفوني كبجمو في جالة متوتر دفتوتا سير channel irratti warroonni nu hordoftan hundi keessanuu akkam nagaa qabdanii egaan illee nagaan qaba alhamdulillah isinillee akka nagaa qabdan abdiin qaba baga walumaanuu nagaa qabaanneen isinin jedha egaa hedduu kanaamoonu isin babbadeen jira haaluma jireenyaa kana haaluma biizii ta'uu kanaanin isin babbade arramoonu deebi'ee dhufeen jira arramoonu maal qabattee nu dhufte jechuun keessan oolu arramanni qabadee isiniif dhufeeru akkuma beekamu application wallpaperii ajaa'iba takka qabadee isiniif dhiyaadheen jira egaa applicationii kana anallee hedduu takka waan itti gammadeeruuf isinillee akka itti gammadan abdiin qabaa wanta anaan dasnaan jedhe takka wanta an itti gammade takka isinillee oduun qaba jedheen isiniif dhiyaadheen jira egaa hanga xumura qophii kiyyaatti share like subscribe gochuun na waliin turan isinin jedha akkasumas warroonni maatii sed chaanalittiin dabalamin akka maatii keenyatti dabalamtan isin affeereen jira egaa warroonni kana dura maatii nu taatanii jiraattanis galatoomaan isinin jedha hayyee gabanumaan application kana moonu eessa arganna jechuun keessan oolu application kana description box ki jalan isinif kaha egaa aga dhuma video kiyatti na waliin turan isinin jedha egaa application ichi sakamanni jechuun keessan oolu isa kananani application kana Play Store irraa argachuu dandeessani animoonu description box ki jalan isinif kahan isin jedha wanta baay'ee nama dhibu miti waan lafaadha itti sheenaa jechaadha egaa itti sheenneen booda ayyama biraa ayyama nu gaafatu hin qabu haaluma kanaan nuuf banamaa jechaadha egaa akkuma agartan kanaan jala kanaan guutee qabaa jechaadha wanta baay'ee wallpaperii screen irratti hidhataman baay'ee qabaa kana keessaa kafeetan irratti hidhatanii akka nu waliin tafayyaddan abdii qabna egaa haaluma kanaan immoo beeksisi takka takka yoo isinitti dhufe x kanarratti dhawitanii irra deebi'uu dandeessanii egaa mee amma ani takkicharatti hidha isin agarsiisuun isinin jedha fakkeenyaaf amma kanarratti hidha isin agarsiisa kanuma amma irra jiru kanaa jechaadha irratti hidhachuudhaaf asirratti dho'inaa jechaadha egaa asirratti dho'ineen booda haala kanaan nuuf dhufa achiin booda deebinee eessa dho'inaa kunoo asirratti dho'inaa jechaadha egaa dhiifamaa asirratti dho'inee irratti hidhachuu dandeenya jechaadha kunoo haala kanaan hidhanneerra dhiifamaa nan jarjareeti asirratti ergaa dho'itaniin booda irra sinjala deddeebi'ee illee dhiifama kanarratti dho'itanii jechaadha amma fakkeenyaaf irra dhahin jira keessaa baanee immoo mee halaallu egaa haaluma agartan kanaan wallpaperii kiyya jijjiireen jira isinillee haaluma kanaan jijjiiratanitti tafayyaduu ni dandeessanii barumsi keenya irraa kana fakkaata hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naaf turaa isin jedha ulfaadhaa galatoomaa horaa bula